Maqaan kee eenyu jedhama? Daddafoo badhaasoo jedhama. Daddafoo badhaasoo guddaa galatoomii. Kaayyoon gaaffii kana isin dhiyeessarullee kaayyoo dargaggeeyyaa kennaa irraa barannuuf akka irraa barsiifnuu fi mee gaaficha qajeelumatti gara gaaffii kiyyaa seenaa. Gaafichi akkasidha. Wantoonni nama fayyadanii dafanii nama bira hin gaane. Wantoonni ammoo si miidhu yookiin ammoo wantoonni ammoo si cabsu dafee nama bira ga'a. Kunini maaf ta'a jettee yaaddaatin? Kun wanti hin taane yaaduuf wanti si fayyadu wanti dhiqqaateef yookaan wanti si hin fayyadne wanti baay'ateef wanti si hin fayyadne yookaan namni si hin fayyadne namni si fayyadu namni kun wanti waan san sitti himne ka'umsa hanke yookaan guddina hanke waan hin barbaanne. Wanti waan si fayyadu sitti himneef waan guddina kan kee hin barbaanneef ka'umsa kan kee waan hin barbaanneef. Hayyee wantoota si hin fayyadne wantoota si cabsu wantoota si miidhu ammoo wanti si himaniif maaliif jettee yaadda? Wanti guddina hanke waan hin barbaanneef. Wantoonni sunni yaa wanti si fayyadani wanti hin babal'anneef yaa tokko guddina kan keetiif. Wanti si hin fayyadne ammoo wanti dafee si bira ga'uuf waan hamilee kan kee yookaan waan si miidhu waan ta'eef saniif jee dafee si bira ga'ee yookaan babal'ata. Ilaalchi ati haadhotii qabdu ilaalcha akkamiiti? Ilaalcha haadhotiif qabu haadha jechuun kabajaadha. Haadha jechuun haadha siinqeeti. Haadha jechuun haadha nama maraati. Kanaafuu hawwata hundaa haadha hundaa akka haadhatiyyaatti akka addaatti ilaala. Haadha jechuun waan ulfaata waan ta'eef isaan nama garaa ji'a sagalii garannaa baatanii dugdatti naa baatanii nama guddisanii xurii beela adda addaatiin rakkoo adda addaa keessa dabarsanii nama guddisaniif kazzaa ilaalchi guddaa qaba. Haadha kan haadhotii kamiiyyuu hin jaaladha. Akka haadhatiyyaatti ilaala haadhota hundaa jechuudha. Haadhota hundumaa hin kabajita, hundumaa akka haadha ta'etti ilaalta jechuudha. Guddaa galatoomii namni haadha ofii jibbuun jiruyyuu garuu ammoo namootiin tokko amala garaagaraa warrooti saniin jiranii amaloota kuroo garaagaraa amaloota haadha ofii ceela'uu amaloota haadha ofii jalaa waa fuudhaa deemuu isaan kunniin bakka tokkotti mul'ata. Isaan kanniif mi'aati ergaa kamii dabarsitaaf? Yaa isaan sanneeniif Yau dogongoranii ta'uu danda'a. Udumbiin ta'uu danda'a. Isaan sanniin dammoo ilaalcha addaatti ilaaluu irra asuufi qabdeet itti himta. Akka isaan deeban jechuudha. Akka isaan deebaniif itti himta. Akka isaan gara isaanii deebanii jaalala haadhaaf qabdu itti himta. Haadhatiyyaaf haadhota hundaaf jaalala akkanaa qaba jettee isaaf dabarsita. Nama ta'e namni sirroon hin jiru hin sirratu danda'a innillee. Ayyee dhugaa jettee guddaa galatoomii. Ayyee kaayyoo isa takka biraa si gaafadhuuti nama gargaaruuf fedha qabda. Inni qaba. Nama gargaaruuf maaltu nama barbaachisa jettee yaadda? Yoo nama gargaaruuf tokko waan qabdurra hin gargaarta. Lama yoo qabaatte tokkoon kennitaafi. Caammaa lama yoo qabaatte yoo inni daaree yaatu tokkoon kennitaafi. Waan nyaattu yoo buddeen tokko nyaataa jiraatte qixa kutatteet waliin nyaata. Yoo inni hin dheebodhe siin jedhe bishaan hin kennitaafi waan qabdurra akka gargaartu. Ayyee guddaa galatoomii waan qabanirraa nama gargaaruun hin danda'ama. Kaayyoo nama gargaaruus hin qabda jechuudha. Guddaa galatoomii ulfaadhu. Maqaan kiyya Safiinaa Gammachuu jedhama. Gaaffii tokko si gaafadha. Gaafichillee gaaffii salphaa. Fakkeenyaaf wanti nama fayyadu tokko dafee si bira hin gahu. Wanti nama hin fayyadne yookiin wanti nama cabsu tokko ammoo dafee si bira illee gahee addunyaa bira gaha. Wanti kun maaf ta'e jettee yaadda? Yookiin hamilee si cabsuuf ta'uu danda'a. Waan gaarii yoo ta'e namni hundi itti gammada. Waan hamaa yoo namni waa'ee kan kee hamaa yoo haasa'e namni hundinuu maqaa kee balleessuuf yookiin garaagarummaa waan hamaa kana waan gaarii akka ati hin arganneef yookiin hamilee si cabsanii waan nama akka badhisee yaadu yoo ta'an karaa hamaarraa akka deebitee hamileen kee cabee miidhamtu si godha. Kana wanti gaariin kan kee ammoo yoo dhufe namni waan gaarii kan kee haga namarra kan itti gammadu hin jiraatu ta'uu danda'a. Waan hamaa kan kee namni hundinuu haasa'a. Waan gaarii kan kee waaqa qofatu itti gammadaa yookiin nama si jaalatu waan gaarii si yaadu isaantu si gammadaa. Kun waan dammoo yoo
waan gaarii si yaanneefu kufaatii kan kee waan barbaadaniifu waa hamaa kee babadhisanii haasa'uu barbaadan. Ayyee asumarratti namni atini gammachuu kiyya yookiin ammoo ce'umsa kiyya yookiin ammoo bakka bareedaa hangaa jettee asii gorseeru jira. Hin jira'e. Obboleessa abbaa kiyya. Abba Diqqaa yookiin nan Gammadoo. Ayyee. Isa yeroo hundumaa waan gaarii na yaada gaarii na ladda dhaabata. Akka an jiraadhu iyyuu ka fedhu baay'ee jaaladhaan. Ayyee guddaa dargaggeessuti akka keetiif akka kennaa kanneen ammoo ergaa akkamii qabdaafatin? Waa hamaallee gara hamaatitti fudhatinaa gara gaarummaatti jijjiiraa. Namoonni yeroo hayee maamilee keessan cabsuuf deeman hin dhaggeeffatina waan namni isin taasa'u waan gara gaarummaa san ce'uuf waan hamaa kana adda bira lufuu qabdan. Wanta hundumaa badummaa dhiiftanii gaarummaa boru dhufu yaaduu qabdanii jedhan. Akkuma kufiinsi jiru ka'uun illee jira. Ka'uun illee waan jira ta'eef dargaggeeyyiin akka kufiinsa nama hawwasu hin taane gara ce'umsa nama yookiin ammoo ka'umsa nama kana kaawwatanii waan gaarii yoo walii yaadan baay'ee bareeda. Ayyee. Ati namni ofii ol jaalatu jira? Waaqa jaaladha. Nama akka namaatti. Akka namaatti. Abba jaaladha baay'ee. Abba Diqqaa jaalata jechuudha. Kanaafuu ajala siyaa gaafadhuuti haadhota kennaa akkamitti kabajita akkamitti jaalatta? Guutumaan guutuu hin jaaladha. Haadha hundumaatu. Haadha hundumaa hin jaaladha. Hin jaalata. Nashi haa ta'u mee akkamitti ibsa jaalala ati? Jaalala asiya. Haadha bakka waaqa gaditti jechuudha. Isii jaaladha. Jaalala isii ammoo akka danda'e waan danda'e gargaaruu qaba. Kabajuu qaba. Bakka gargaaruu kabajuu qaba. Waan nan kabajaa isiif qabaatu qaba. Qabaachuu qabda jechuudha. Osoo dandeettee maal godhuufii barbaadda? Oduu danda'e. Oduu danda'e bakka waan hamma taate maallaqaanis ta'e bakka waan qabuun gargaaruu barbaada. Maallaqa itti waan qabuun gargaaruu barbaada jechuudha. Ayyee obboleessi jedhamee atillee akkuma dhagaatu kana haala tantee maaliin gargaaruu barbaada? Waan nuti qaburraan gargaara. Waan ofirraa qabdurraa gargaarta jechuudha. Osoo dandeetteetii maal kennuufii barbaadda? Waan qaburraan kenna bakka. Waan qabdurraa jechuudha. Mee wanti isii hin madaala yookiin ammoo wanti haadhatiyyaa haati tantee ji'a sagalee gara si baattee osoo siin tuffan osoo xiqqa kan jenne yeroo kanaa si keetteetti maal jinni jettee yaadda? Ofillee oduu kennuuf ijaasaa si deebisee nan dha'u. Ofillee fi tajaajila fayyadamu. Guddaa galatoo. Yeroo takka burraa Hin gargaarta jechuudha. Ati hoomee akkamitti ilaalta? hin jaaladha nan sirriitti. Hin jaalatta. Ishii haadha tantee osoo kenneefiiti osoo godheefiiti jettee wanti ati itti madaaltu maaltu jira jettee yaadda? Waan qabuunis hin gargaara garuu ammoo oduu danda'e nafsa iyyaallee hin dabarsa. Osoo dandeesseef jechuudha. Wanti isii madaaltu hin jiru jechuudha. Hin jiru bakka nafsa iyyaallee madaalaafsi. Wanti isii madaalamu ardii kanarratti hin jiru jechuudha. Ayyee guddaa galatoon. Ati hoomee maal jettu? Inni iyyaallee sanuma haadhatiyyaa fi abbaa kee garmalee jaaladha. Gin osoo danda'e wanni yoo si dhufe isii hambisee ofii dabarsuu barbaada. Kanaaf hin jaaladha jechuudha. Guddaa jaalataa jechuudha. Wanti isii madaaltu jira. Hin jiru. Wanti isii madaaltu hin jiru jechuudha. Osoo mee ishiiti gabaabumatti gaafii yeroo asii gaafadhuti dargaggeeyyii haadha ofii hin kabajanitu jira, hin jaalannetu jira. Akkasuma amma bakka guddaa hin kenneefetu jira. Dargaggeeyyii akkanaa kanaaf ergaa akkamii dabarsitaafatiin? Ergaa isaanii dabarsu moo isaan wallaalanii deemarra waan ta'eef amma dhaqqabetti gorsuu barbaada nama daarekti argite jechuudha. Daarekti argite gorsuu barbaada. Ka argine ammoo rabbi isaanii alaafisuu jedhee akka kiyya du'aa godhaaf. Guddaa galatoon. Baay'ee bareedaadha. Akkuma dhagaa jirtanii namni haadha ofii hin jaalanne hin jiru. Yoo kaadhaa akkuma haadhaatitti deemeera. Wanti kee badaan hin dhagahamaa bishaan kee akkamitti dhagahamuu diddaa akka jetteef. Handura sibicha fuduun taane nabicha fuduun ta'e akka namaatti ግን ammoo nama mudateera. Waan nama mudate jechuudha. Handura beenzila hojjedhaa ture. Beenzila hojjedhu kana namni tokko hin dhagahu hin beeku. Deebee dammoo alleestiroo haga hojjedhe biyyi keenya mulummaa naannoon sun mulummaa isaa illee mucaan kun leestiroo hojjeta jedhan. Badaa kiyya dhagaaran jechuudha. Leestiroo naatu fayyada. Andammoo dhabeeti hojjetaara. Isa ammoo leestiroo hojjetaa akkamii akkana ta'ee kan jedhan hin dhagahame namni hundiyyuu qubaan mul'isuu jammarte daamman illee. Bakka akkasitti sina jedhee
kanaaf wanti akkanaa kun anillee sirri guutuun guutuu dhaga'uu barbaadeeti kan jedhu. Kanuma ilaalde amma kanuma sii galee amma yeroo ati beenzila guutusan yeroo ati amma gabii guddaa akkamishaa jiru san jechuudha. Immoo namoonni akkaatiin guddina nama barbaaduuf maqaa kee dadhabeef sii galee